السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتو جباتو إلمان أورومو كيرو في كاري أكسما وروني FB إرجر تمرت كيسانو فاجراتن سنين جتشا أودو غمچيسا منو مكيسن چيفتني أكمتي أكا كورونا فيروس إرا أوف مكيسني قرنو أوفيفتاسفتن إسن غرسيسا إن شاء الله نفانا بوا سنين جدا akkasitti rabbii keessan kadhachaa dalaggoo teessan dalagachaa abbaan rabbi riskii isinii godhe galgala galaa of marachaa hirriba teessan rafachaa akkamitti akka jiraattan yaaddoo takka malee ufuma keessaniif bakkuma jirtanitti jawaaluma keessanirraa gabbuufattanii ilaal haala gaariin tempereechara yookiin akkuma jarritti isin maramarsan ufuma keessaniif of maramaroo akkamitti akka dandeettan isin garsiisa. akkasuma YouTube Abduu.com jedhu Sabiskirayib like naaf godhaa isiniin jecha akkasumaan gara barumsaatti isin dabarsa. Barumsichi san jawaaluma keessan keessaa Pilastoor keessan keessa galtanii Pilastoora keessaa gadi buufattan jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. Pilastoora keessanii seentanii dhiifama kun ramsiikooti yookiin jawaalillee mate durriyyeen akka fudhattee irraa gubdee gadi hin buufnee fidhee seentanii maal gootanii body temperature jettanii itti barreessitanii ani kino waan dur barreessee jiruuf erga itti barreessitanii kino isa kana argu jirtan kan isin yaasaa isa kana gadi buufattanii isatti marii kan yaa maashaallah isa kana gadi buufattanii ani waan qara gabbuufadhee jiruuf open jedheeni seena. Awwaabsaan eeggadhaa ganni naa baasu akkanatti nuu fidee jira kinoo akkasin argitan kanatti nuu fidee jira. Kinoo mallattoo asii dhikkiftu tan argu jirtanii miti irra kaayetan laalame. Isiisan argu jirtan isiisan al takka gaxuxxani. Yoo gaxuxxan akkana isinii baasee jira kinoo dirree kana. bareedaa inni dirree kana isinii baase bakkee kinoo akka fakkii quba namaa jirtu tana quba keessan irra keettanii gadi qabdan yoo isin qabdan waan inni ta'u walumaan ilaalla jechuudha na hordofa. akkasitti ofirraa isin darba jechuu geessitan duuba deebitanii irraa mallattoo san kaaftanii ilaaltan kinoo amma laala sitti temperature qaama kiyyaa 37.7 kooroonaa vaayirasii irraa bilisa jechuudha. Manuma keessan teettanii uf maramartanii qalbiin teessan laal yoo gabbaatanii ol deebitanii illee tarii qilleensii baraa wayinarra ba'ee of shakkiit jawaala keessan banattanii likik itti gootanii haala kanaan akka of laaltan hundi keessanuu gabbuufattanii akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Achumaan YouTube Abduu.com Sabiskirayib like godhaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.